kaayyoo faamamne online churchii kan isaan nu gargaaranii fi kan waldaan tokkummaa dhugaa lafa kana dhaabattee jirtu harka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf jirtu isin dubbisaa. Gaafa guyyaa 21 ji'a 4/2015 naannoo Markaatoo fi Maganaanyaa jedhamu irratti obboloonni keenya hojjettoonni Waaqayyoo Paaster Wandimmoo Tashoomaa fi obboleessi keenya hojjetaa Waaqayyoo Faarfataa Dabalaa Geetaanaa kan isaan godhan isin dubbisaa. Uffata halkanii baay'inaan 25 ta'u tilmaamaan gara qarshii 5,000 tilmaamamu rakkattoota daandii irra ta'aniif gargaarsa gochuu danda'aniiru. Dabalataanis harkatti immoo qarshiin isaanii kennanii qarshii 100 namoota baay'inaan 25 ta'aniif walii galatti qarshii 2,500 gargaarsa gochuu danda'aniiru jechuudha. Kun kan ta'e naannoo Maasaraa fi Maganaanyaatti jechuudha. Kaleessu buluun sanaa jechuudha bishaan dhugaatii jarzana 2 kunis kan inni tilmaamamu qarshii 400 kan tilmaamamu guyyaa kana rakkattoota daandii irra jiranii gargaarsa ta'eera jechuudha. Guyyaa har'aa kana immoo akkuma ija keessanii isin ilaaltanii jechuudha bakka kana kan jiru kan akka zayitii jira, bukkee kan jira, paastaan jira jechuudha. Isa kanaaf baasiin ta'e jechuudha. Walumaa galatti qarshii 13,000 kan tilmaamamu kan gargaarsa ta'e qarshii 13,000 kun jechuudha paastaa bukeetii alfii zayitiidhaaf kan ta'edha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhagaa jirtu akkasumas jechuudha mana kiraa kan namoota 3 ji'a 3 jechuudha kan kaffalamu namoota 3 jechuudha harka qalleeyyii rakkoo sababa addaa qabaniif jechuudha. Baay'inatti namoota 3 kan ta'an qarshiin 9,000 kaffaltii kan ta'edha jechuudha. Walumaa galatti baasiin ba'e kun jechuudha qarshii 29,900 qarshiin har'ammoo warra as ta'anii jiran kanaaf godhamu nama tokkoof qarshii 50 yoo ta'u walumaa galatti qarshii 1,000 baasii ta'ee jira jechuudha. Akka magaalaa Galaaniif naannoo ishiitti waldaan kaayyoof waamamne online churchii qarshii 22,000 nu gargaaraniiru. Kana qofa osoo hin taane duukama irratti jechuudha qarshii 10,000 kan ta'u walumaa galatti qarshii 32,000 jechuudha. Akka naannoo Galaaniif naannoo duukamitti qarshii 32,000 gargaarsa nuuf godhaniiru. Waldaan tokkummaa dhugaa immoo qarshii 8,900 itti dabaluudhaan jechuudha harka qalleeyyii kanaaf gargaarsa godhaniiru. Walumaa galatti jechuudha obboloota keenya harka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf baasiin ba'e qarshii 40,900 galanni Waaqayyoof haa ta'u. Meeshaa kanaaf harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu warri harka qalleeyyiidhaaf garaa laafan akka waan Waaqayyoof liqeessaniifi jedha. Kanaaf obboloonni keenya waldaan kaayyoo waamamne online churchii gargaarsa nuuf godhaniif Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisuu jennaan. Mee isinis harka keessan ol kaasaa Waaqayyo isin haa eebbisuu jedhaanii. Garri keessan haa eebbifamuu jedhaanii. Kanaaf nutis akka waldaa tokkummaa dhugaatti gara fuulduraatti har'a qofa otoo hin taane sin gargaaruudhaaf dhaabannee jirra. Waaqayyos kana caala akka sin gargaaru nu gargaara. Waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisuu eebbifama. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dalandii obboleessa keenya dubbisaa ture qarshii guddaatiin waldaa kana erganii waldaan kun immoo utuu guddina irra jirtu hundumtuu qabaatee yookiis immoo inni tokko nyaatee dhugee inni tokko immoo rakkatee buluu waan namatti hin tolleef wal gargaaruun ayyaanatti hundumtuu Waaqayyoon galateeffatee garaa isaa guutuu Waaqayyoon akka waaqeffatu uumaa isaa Waaqayyo satee kan akka yaadatu gargaarsi kun godhamuu qaba jedhee karaa jaarsolii fi tajaajiltoota keenyaa mariin taasifamee akka kanaatti gargaarsi kun akka ta'uuf taasifamee jechuudha. Waaqayyo tajaajiltoota keenya illee eebbisu. Warra biyya bakkeetti gargaarsa kana nuuf godhan illee Waaqayyo isaan eebbisu jechuun jaalladha. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Daraan jireenya keessan haa eebbisu. Egaa gargaarsi kun waan guddaa ta'e osoo hin taane namni ammuma qaburraa wal gargaarachaa kan isaan argamutti illee dabaltee waldaan kiristaanaa dirree baay'eetti dabaltee gargaarsi kun akka taasifamu ta'eera. Isa kanaaf Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Isa waldaan gargaarsa godhe kan gargaarsi isiniif kenname kan ammoo Waaqayyo isiniif eebbisee akka itti gargaaramtaniif Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Amma kallattiimaan maqaa keessan waamnaan
as baatanii innaa akkasuma gargaarsa kana fudhatu jechuudha. Kallattii maal akkasitti ilaala. Eesh, obboleettii keenya Maartaa Kabbadaa. Eesh, akkasuma obboleettii keenya Sophee Eliyaas. Eeshi, abbaan keenya Babalgaroo Uumee. Obboleessa keenya Hidhaa Dabalaa. Obboleettii keenya Baqqalee Amantee. Obboleettii keenya Qananii Warquu. Obboleettii keenya Gannat Hindaalee. Obboleettii keenya Maskaraa Kumaa.